akka nama biyyisaa akka isheen guddattuu fi sabni isaa akka inni badhaadhu jaallatuutti wanta tokko isinitti dubbachuu barbaada. Akka nama kaleessu wareegama kaffaleetti boriifis wareegama kaffaluu danda'uu fi barbaaduutti isinitti dubbachuu barbaada. Akka nama paartii tokko hoogganuutti yookaan dura bu'uutti isinitti dubbachuu barbaada. Waan amma harkatti qabanne kana of harkaa baasuu hin qabnu. Waan harkatti qabanne bilisummaa xinnoo ishee harka keenya keessatti qabanne kana lammata dhabuu hin qabnu. Yeroo darbee qabnee waggaa 27 sukkuumamne deebine. Daaraa irraan kan ka'e abbootii keenyaaf ajajamuu dadhabuu keenya irraan kan ka'e hangafoota keenya kabajuu diduu irraan kan ka'e namoota siyaasa hooggantoota keenya dhaga'uu diduu irraan kan ka'e rakkoo kaleessaa keessatti akka hin deebine. Nuti namoonni umuriin keenya xiqqoo lafarra bubbule yeroo gabaabaadha kan biyya lafaa kanarra jiraannu. Isin dargaggooti garuu waan tokkoon isinitti hima. Barri fuula keessan dura jiru dheeraadha. Barri fuula keessan dura jiru dheeraadha. Bara dheeraa kana yookaan gaarii gochuun yookaan balleessuun harka keessan keessa jira. Yookaan abbaa biyya keessanii taatanii jiraachuun yookaan gabroomuun harka keessan keessa jira. Yookaan badhaatanii biyya keessan keessatti nama taatanii mataa keessan ol qabattanii jiraachuun yookiin immoo salphattanii biyya keessan keessatti akkuma kaleessaa reebamaa fi ajjeefamaa jiraachuun harka keessan keessa jira. Kanaatiif waan amma of harkatti qabanne kana of harkaa akka hin baafneef of haa eeggannu. Waan qabanne yeroo ce'umsaarra jirra. Wanti argaa jirru jirra. Wanti nuuf immoo hedduutu jira. Isa qabannee haa tarkaanfannu gara fuulduraatti. Wal haa dhaggeeffannu. Asii haa dhufu, achi haa dhufu, eenyu haa ta'u, Arsiidhaa haa dhufu, Baalee haa dhufu, Wallooti haa dhufu, Booranaa haa dhufu, Shawaa haa dhufu, Wallagga haa ta'u, nuyi Oromoon saba tokkodha. Kana wal dhaggeeffachuu qabna. Badiisi keenya yoo banne wal faana, yoo kufne wal faana kufna. Garaagarummaan gidduu keenya jiru garuu nu mo'atee, miirri nu mo'atee diinonni keenya itti fayyadamuu danda'anii jennaan garuu rakkoo isa kaleessaa caalutti nu deebisuuf jira jechuudha. Kanaatiif obbolootan koo wal haa dhageenyu, wal haa dhageenyu. Biyya keenya biyya nagaa fi tasgabbii haa godhannu. Waan nagaa fi tasgabbii hin finnerraati. Waan mirga keenya hin kabachiifnerraati. Waan egeree keenya fagootti. Egeree keenya saarraa miti. Har'a miidhamuu dandeenya. Egeree keenya isa fagoo waan gara fuulduraatti nu hin tarkaanfachiifnerraati of haa eeggannu. Wal haa dhageenyu obbolootan koo. Anii fi Jawaar ergaa biraa fudhannee hin dhufne. Garuu akkuma nama isiniin jedhe rakkoo keessa jira uummanni sun. Waliigalteen ni bee jira. Lolatu jira. Finfinneedhaa takaanii hamma as geenyutti hamma ganama kana iddoo kana dhufnee dhaabannutti bilbila meeqatu nutti bilbilama. Amma yoo lubbuun jirtu akka waan Wallagga nama nyaatutti. Akka waan Wallagga foon namaa gurguree nyaatutti. Akka kanatti maqaan keenya qaba. Maqaan keessan kan beekamu. Maaliif maqaa kanaan beekamna? Uummanni kaleessa qaroomee uummata hundumaa dura ka'ee baratee mana barnootaa dhaabbatee barnoota isaa baratee nama guddaa baafatee fakkeenya guddaa ta'e har'a wal dhaga'uu dhabe. Wal dhaga'uu ijoolleen abbootii isaanii dhaga'uu dadhabanii, abbootii amantaa dhaga'uu dadhabanii, abbootii gadaa dhaga'uu dadhabanii akka fedhetti bahanii galanii biyya jeeqaa jiru yoo jedhamu seenaa keessatti akkamittiin itti deemna? Seenaa duwwaa iyyuu miti. Egereen keenya gara maalitti deemna? Somaaleen akkamittiin waggaa hamma kana rakkoo fi gidiraa keessatti akkamittiin hafte? Waan salphaatiin jalqabame yeroo jalqabame. Waan qoqqoodanii iddoo xinnootti lola walirratti jalqabuudhaan jalqabame. Lola xixinnoo sana kan ganda gandatti ta'ee hamma waggaa 30 waggaa kana hunduma mootummaa malee akka isheen jiraatte kan taasise. Kanaatiif wal dhaga'uun obbolaakoo wal dhaga'uun barbaachisaadha. Nuyi kana godhaa sana godhaa isiniin jechuun barbaannu. Qoricha tokko isiniif hin dhufne garuu dhufnee rakkina keessan dhaga'uu barbaannu. Rakkina naannoo kana jiru dhaga'uu barbaannu.
tasgabbooftanii waan jiru rakkoo jiru akkasin nutti dubbattan barbaanna. Malee ergaa eenyu biraas finnee hin dhufne dhaaba kamiinis deggirree hin dhufne amantanis dhiiftanis aniif Jawaar har'a fedha keenyaan aniif inni lama taanee dubbanne uummanni kaleessa ka'aa yeroo nuyi jennu ka'aa ture yeroo akkas godhaa jennu gochaa ture har'a yeroo inni kana keessa jiru hooggansi keenya yoom barbaachisa yoomiif teenyeree jenneeti kan nuti dhufne eenyurraallee ergama tokkos hin qabu.